Akan nyurtan lagi foto keenya irra gaaffii deebii qabna. Kun ani biratti argamu Sen Nuroo yookiin Qomoo. Qomoo jedhama. Mee maaltu magaalaa keessa mana nu dhorge? Qomoo ko Oromoon akkuma beekamu nuti ijoollee Oromoo si koomandooti. Uummata malkaa qabu, laga qabu, gaara qabu, uummata laga qabu, uummata raasaa qabu. Uummanni keenya gaala qaba, horii qaba. Oromoo mammaakee walitti dhaadate. Yoo deegine magaalaatti wal garra katamatti, yoo horre horatti wal garra je. Warri keenya gaala 100 qaba, sangaa 20 qaba, farda 20 qaba, malkaa jiraanna, gaara jiraanna. Horii fixannee wayitanu magaalaa dhumnu. Qottuun horii hin qabne magaalaa nu jalaa fixxee rabbitti hafni. Kanaafuu jaallan qabsoo roorroon qabdu kufa jaalobsallee na duubatti argama. Warra gugurdaa kun amma warra gugurdaa warra mana dila qabu warra mana gugurdaa qabu amma isaanii warra lafa dilee qabu nu horii qabna gaara qabna laga qabna nu ammatu nu dhaanaa jira nu roorrisaa jira saba koo walmeettii gaarii baay'ee nu baana YouTube.